Nagaaf jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ana obboleessa keessan faarfataa Amaanu'el Gaaddisaadha. Akkuma yeroo darbee obboleessa keenya Mangee Yaadasaa daandii irratti argine akkasumas aadde Geexee mana isaanii fi haala isaan irra jiran ilaaluu waan deemnuuf turtiin keessan nu waliin. Nahamenya furgukkifame kan dhaloota boochisu isa beektotaatti bitaagalee waan gocha wallaalchisu bineensicha bifa jijjiirrate addunyaa kana kaabsu ibidda sandirraa dhamuudhee rabbi qofa kan namsu akkasta akkasimmoo wayyaaree gaafimma warraakisu maqaan fayyinaa nama hundaaf kenname Yesuus kan fayyisu akkasta akkasimmoo wayyaaree gaafimma warraakisu maqaan fayyinaa hundumaaf kenname Yesuus kan fayyisu. Hayyee amma mana isaanii geejjirraa turtii keessan ammallee waliin. Hayyee daawwattoota keenya ela kunoo amma mana isaanii geenyee as jirra. Manni isaan keessa jiraatanii kana fakkaata. Asuma keessadha kan isaan jiraatanii amma yeroo fi kalanii rakkina dambala'ee faabadan na nyaatu shakkiin kun qabu akka Yesuus markabni na baatu mutuutiin jal'ina darbatamee jireenya koondiiku abbaa kun qabanii yeroo hundaa kana natti fiigu kalanii rakkina dambala'ee faabadan na nyaatu shakkiin kun qabu akka Yesuus markabni na baatu mutuutiin jal'ina darbatamee Nagada. Hayyee daawwattoota keenya amma gara mana isaanii ennee jirra. Turtiin keessan ammallee nu waliin. Nannaaluulee namoota nafaana tiksee dhaloota iyyee nannaaluulee namoota nafaana tiksee dhaloota nannaaluulee namoota nafaana tiksee dhaloota iyyee nannaaluulee namoota nafaana tiksee dhaloota. Hayyee daawwattoota keenya kunoo amma mana Mangee Yaadasaa fa'aatti argamnee jirra. Akkuma yeroo darbee fuula fibiirratti maxxansinee ture. Mangee akkamire? Naguma. Nagaadha? Nagaa. Dubbisiini warra achi keessaa si ilaalaa jiran. Nagaa warra achi keessaa. Warri na ilaalaa jirtan nagaadha? Warri na ilaalaa jirtan nagaa. Egaa baay'ee nama bashannansiisa Mangeeni. Baay'ee koomediyaaniidha. Baay'ee namatti tola. Sodaadinaa jala baheera lagaa du'aa sana jeera biyyi lafaa ofii magaalaa sana keessa jiru jaala. Sodaadinaa jala baheera lagaa du'aa sana jeera biyyi lafaa ofii magaalaa sana keessa jiru jaala. Sana keessa jiru jaala. Egaa daawwattoota keenya akkuma isin argaa jirtanii bakkuma kanadha isaan kan isaan boqotanii bakki isaallee waan mijatu miti. Ammuma humna keenya akkuma nuu danda'ameeni firaashii madaabaraa kana yaa'u binneefiirra yeroo fi sana keessa jiru jaala. Mo'eera mo'eera ansi wajjin mo'eera 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 mana keetti galeera ulfaadhu. Yesus kona fulfadu asako kenako simetina furadu. Egaa daawwattoota keenya warri dhaqaa ilaalaa mana isaanii maalirra akka isaan jiran ilaalaatanii nu ergitanis Waaqayyo guddaa bara keessa naa eebbisu. Akkasumallee namoonni amma iddoo garaa garaa teessanii jabaadhaa hojii bareedaa hojjechaa jirtu. Warra dadhaban lafaa kaasaa warra jechaa jirtan ammallee nu bira akka dhaabattan siniin jecha.
har'a buleen irraa tafee maraarri kee iddoo kaamalana kennee mayyaanni kee ansi godheera naan jettee ibsa gaararraa balbala natti cuufamee bakkeenarraa ani mucaa kemichuu dafqa keerraan argame lubbuun keenaa dhiphattee dhandhee keenaa dhaaname yoo kamiin siif hojjedhee kee kanan baasu gati garuu beekaan tuffattu galata koo xiqqeetti Yesuus koo abbaa mi'aa keen qaba galata maafannaba Yesuus koo basi galata bisi kan kee jechaa garasi Nasina. Akatimo elmon kosimo fayemo katimo isinis dasago. Amen, amen, Sinis amen. dasago. Sinis dasago. Jolle ko sinis dasago. Sinis dasago. Sinis faye gisanu la de fa. si tarifatte na baase ana bakke ikabo diddo furke rasoke nilla kosinda bachise jokabana iddo ulfinne ke gute shakaina Obboleettii kana goote waaqayyo baraaf jireenya kee haa eebbisu. Isaanillee guddaa si eebbisaa jiru. Eebbisaani. Wa isana ebisu. Jolle ko sina ebisu. Alamin sinfana dem. Sina ebisu. Ani beke sina ebisu. Sina ebisu alamiko. Biranin samona fa argu. Ija keessa nuufa argu. Biranin samu ija keessa nuufa argu. Biranin samu ija keessa nuufa argu. Egaa daawwattoota keenya waaqayyo nu gargaaree amma mana isaanii jirra, mana mangeefaa jirra. Waaqayyo nu wajjin ta'ee amma mana isaanii maalirra akka isaan jiran ilaaluu dhufne. Uffata halkanillee namoonni bitanii fi akkasumallee uffata kana isaaf bitanii firaasha madaabaraa yeroof kan isaan irraa boqotanis namoonni deeggarsa kana nu gootan waaqayyo baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Obboleettii tokko maqaa ishee ibsuu kan hin barbaanne dhaqiitii kana naa godheetti kan na ergite waaqayyo ammayyuu barakee haa eebbisu. Namootatu maalirra akkasin jirtan sin ilaala amma achi keessaa jechuudha. Haala sin rakkina keessan ilaalaa jiru waan ta'eef namoota deeggarsa tokko immoo siniif godhan isin bira dhaabataniin eebbisaani. Ishi waan isaanaa eebbisu, rabbi isaanaa eebbisu. Alamiiko fayyee jisaa fayyee sinfaanaa dhaabatu. Sinfaanaa dhaabatu alamiiko. Ijjumti isaa nu argee, ijjumti isaa irrallee argee nan du'a. Eegada daandii irratti nu argitee miti eddatti nu biraafteetta mucaanana. Nu biraafteetta, nu laattee, nu waamtee, makiinaatti nu geessitee, bajaajii keenya nu gallee dhufnee balbala keenya duratti bu'u. Achitti nyaannee quufnee tiyyuu baattannee iyyuu galle manattu. iji konaaf baname qoola isheenaa irraa gatte mirga keenaa keessatti iddoo natti jijjiirte caafatanaatti hin tolle kan irratti caafame duuguugamee badeeraa fannootti cinqaarame Yesuus koo abbaa mi'aa keen qaba galatamaa fannaba Yesuus koo basi galata bisi kan kee jechaa garasi Mange. Alamiiko nu jiraadha. Mange, kottas taa'e, kottu. Joda. Kottas taa'e. Joda. As taa'e. Joda. Siree kee irra taa'e waan fakkaatu laata. Joda. Akkamiyaa? Sinaa eebbisu. Baay'ee kunoo. Homaan jiru. Waan akkanumatti naa eebbisu. Siqii fi maa kee fas taa'e. Sammuu qabatiin jiru. Hayyee daawwattoota keenya lakkoon manni isaanii kana fakkaataa as keessa jiraatu mangeenfaa akkasumas harmeen isaanii adda geexeen asuma keessadha kan isaan jiraatanii ibsaan qabanii korraazii mana kan isaan bobeeffatanii kanuma gaazii bobeeffatu waaqayyo nu gargaare jaluma jalaan isaan bukkee dhaaban amma nu danda'ame namoonnis iddoo garaa garaa teessanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan namoota akkas dadhaboota kana yoo gargaartan waaqarraa waan guddaa waan argattaniif akkasumas waan humni keenya danda'u goonee fi namoonni ammallee karaa kallattii adda addaan isaan deeggaruu barbaadan yoo dandeessan qaamaan deemtanii akkaataa isinii danda'ameen isaanii deeggaruu dandeessu.
yommuu isinii mijachuu didemmoo karaa barbaachisaa ta'e karaa keessaa nu quunnamuu dandeessu jecha eebbifamaa. Maal sunitti dhagahame ma gammadaniittu? Alamii ko gammanneerra malee gammanneerra. Warreen akkasitti isin deeggaran warreen akkasitti baddalibsi isinii bitan wayyaa isinii bitan firaashii isinii bitanii eebbisaanii. Nuu jiraat sinaa eebbisu waaqni sinaa eebbisu waaqni sinaa eebbisu ijoollee ko sinaa eebbisu rabbi sinaa eebbisu ani beekee siniin eebbisu waaqni sinaa eebbisu rabbi sinaa eebbisu sin faanaa deema alamiin sin faanaa deema. Siifidee qooqa bareedaa siifidee aarsa gaalataa siifidee kunuu singitu Yesuus abdii dhalootaa siifidee qooqa bareedaa siifidee aarsa gaalataa siifidee kunuu singitu Yesuus abdii dhalootaa. Ayye daawwattoota keenya egaa guddaa namatti tola qeensaanii qee bareedaa qabu. Kolloon keessan bareedaa. Jas nama jira sirri dallaa kun keessiyyuu. Baay'ee ariifidha. Issiidha. Jedhaa maqaa qofa hin Issiidha. Egaa daawwattoota keenya Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa, kabajamaa. Akkuma immoo dadhaban lafaa kaasaa jirtan yaadaan maallaqa keessaniin wajjiniin ta'aa jirtan hundumti keessan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Amen jattu. Amen amen. Tugaan godhe. Amen amen. Fayyinni guutuu. Amen amen. Yesuusun keessa. Amen amen.